yaa dhimma xiyyaman hojiin dalagaa ture santu akkeessa naqee akkanaan gubadhu hanga irratti na godhe facaasanii fi jidduu fa'aa taa'ee quraana farra deemuu waan cicciranii faffacaasanii fa'aa akkasitti hijiraan akka nama waa facaastu. Egaa maal akka keessaa gootan maaluma ibidda kan keessaa gootaa jennaan. Salaamu alaikum jirra jirtu hordoftoota fi jaalatamtoota keenya. Nageenya keenya bakkuma jirtan isin haala akka dulichaa arras deebinee jirra. Maaliin deebitan yoo jettan taatanii akkuma gatana dura viidiyoo agartanii dhiifamee isin jennee turree warra itti balleessin hundas dhiifamanii gaafannee turree har'ammoo wanni takka wanneen dirqamni dhufeeniifis hooma takka takkittiin sun maali yoo jettan irra hedduun keessan hijibanii maalii ta'eeti koomantii keessanis dubbisaatiin jira akkas jettanii koomantii hedduu keessan barreessaa jirtan jechuudha. Hedduun keessan akkas jettanii koomantii barreessaa jirtan. Maaliif jennaan naan hijiba yoo taate wanni asirratti ol ba'ee hin nuufin jirtu jechuudha. Maaliif jennaan yoo irraa qabaannu taate kan nu keessa hin dhufi yoo taate akkasumatti itti fufna malee hijibaa miti. Ammas takka asirratti Ramadaan ammoo rabbii foonni jettanii warri jettan laa rabbuma keenya suuraadha malee baatii Ramadaaniitiif miti. Maaliif jennaan bara rabbii malee baatii Ramadaaniitiif Ramadaan jechuun khayriin takkittiin dachaadhaan namaa deebiti akkasuma tanaaf ishiinis dhufu jirti. Tanumaaf jennee malee baatii Ramadaanaa gabbaruu keenya miti. Yani akka nama gistaan hin salaanne baatii Ramadaanaa salaatu akkasitti hin fudhatin jechuudha baatii. Saniifuu har'as abdiimantii haajaa biraatiif innis godhe. Saniifuu qophumatii viidiyoo isinii waraabaa jira jechuudha. Wanni ani waraabuu dirqama natti godhee sararaan kana hedduun keessan akkas jettanii haasaa jirtanii isin Ramadaana gabbartammoo rabbiin gabbartanii maal jettanii hedduun keessan akkasii barreeffatanii. Saniifi ammas atifaan gaaf har'aa jiru akkas godhee maalidha isin amanuu jechuu jirtanii. Ani gaaf sarraajuu jechuun afaanii itti fakkeesse malee na keessan dhufteetii miti. Tanugwaatu na keessan dhufteetii immoo tanuma dhugwaasa nu keessan dhuftee jechuun tanis rabbi alhamdulillah rabbiin galanni haa ga'uuti. Rabbumaan nu keessan fide jechuudha. Garuu yeroo guddaa immoo sababuma keessanii maaliif jennaan warra keessanis dhuftanii na gorsitanii koomentii jalattis hedduu akka akkasii na gorsitan asumaan isinis galatooma jechuu barbaadeti. Rabbiin kun akkuma fadheeni qalbii namaa ta'uu garagalchaa gistaana zeerilcha nuti nama amata shan jahatam au rabbi sharrakaa ture waan fadhi dalagaa ture rabbi rahmata godhee fi guyyuma tokko nas deebi'ee shahaadaa qabatee jechuudha. Shahaadaa qabatee eega shahaadaa qabatee guyya tokko qofa kan taane qalbiin isaa dabares hedduu agarreesi hedduu dhageenyes sanuu rabbiin maraaramaa jechuu rabbiin umrii isaa guutuu badii guutuu dalagaa ture guyya tokkitti isaa akkasanitti rabbiin as deebisee shahaadaa isa qabsiisee sababa shahaadaa isa qabatuutiin milkaa'ee jechuudha. Seenaa deemtanii dubbisuu dandeessanii tanas waan mijitiyyaan argeerraan isinii jira. Hijiboo osoo hin taane seenaa xiqqoo waan irraa isin tuqe bachaa waan hin beeku waan xiqqoo isinii tuqe tana yoo barbaachisaa ta'e seenaa kutaa tokkoffaa lammaffaa jee isinii hima. Maaliif jennaan naman argee naman beeku nama ammaan tana illee lubbuun jiru sin beeka. Waanuma kanaatti wal qabatee lubbuun dabre sin beeka. Tana yoo barbaachisaa ta'e seenaa kutaa tokkoffaa lammaffaa jeetiin waan akkatti haasofnee dhumduu miti isin himaa yoo barbaachisaa ta'e akkasiiti warri immoo amma aara nutti hin fixatin ammallee irra deebi'ee I am sorry dhiifama isin jechuu barbaanneeti. Garaa keessaa nuti dhuguma keenyatti tana dhuguma keenya jiru jirra malee isinitti fakkeessuu isin sobuudhaan miti isin sobuu hanga kana duraatu isin sobne dhiifama nu godhaachuu barbaadeeti. Yaani hijibni kana dura hijibaa ta'uu faayidaa hin qabu faayiduma takkaa'uu arganne. Amma wallahi amma dhugaa isin jaayee gawwaan kana dhiisees deebi'ee halas maal isin yaadu wallahi jireenya murtaa'aa tokko jiraatu jira. Jireenya tasgabbii qabu tokko san dura haanuma jiraannu malee haanuma deemu malee
waan kanaaf hin deemu jira dhiiroo arra maal keessan jira boruuti yoo maalii wanni takka wanni yaadu hin jiru jechuudha. Ol beekuma haaseetuma khalaas dahileenitu yaanituma jiraatu martii usuneetuma fuuraa jiraatan tokko jireenyuma akkasii amma jireenyi fi sammuutiinis qabbantu jireenyi fi yesu wallahi duuda akka tasgabbii argatee alhamdulillah rabbi galanne haloo sanii asitti as deebi'emmoo amma sirra deebi'ee wanni galatoomaa isin jechuu barbaadu warra tana duras koomentii babbareedaa nu barreessaa turtan akka gorsattis nu barreessaa turtan keessanis na gorsaa turtanii nastees abdistee as keessas ta'ee nama keessa jirus oolmatti yeroo akka mamuddatti karaan kun isin baasuttanii nu gorsaa turtanis hundumti keessan asumaan galatoomaa isin jechuu barbaadii warra tana duras nu arrabsatanii nu abaaraa turtanis isinis galatoomadha maaliif jennaan arrabni keessan sun ilma arraba keessan santu jiraatee karaa qajeelummaa kana dhufneewu sila gaafsan arrabni keessanii fi abaaniin sun jiraatu baatteewu akka yaada fiyyatti karaa kanatti waan as deebi'u irratti hin fakkaatu garuu immoo warri gaafsanis akkasii nu abaartan suni abaarii sanirraayis amma deebi'aatti nu hambisaa jechuu barbaadini maaliif jennaan abaariin bantuudha abaarsi qoodan qabu akkasuma maqaan oromoo yoon hin duwwaa waadde wallahi oromootii hedduu akkan isin jaaladha hedduu akkan isin kabajaa amma booda waan akkasii itti hin deebi'u jala murreetiin jira qalama diimaan jala sarreetiin jira warri immoo shakkii qabdan shakkii keessaa baachuu barbaade jennaan dhuga nama shakkisiifi anooma mataa fiyyaaf namni yeroo waan akkanaa dalagee guyyaa keessaa dhiifama namaan jirutti hin deebi'u kun namaan jiru mungkin ni jiraan takka ammoo mala akkanaa fayyadamee nama duraan wal dhabbii qabuun sanii tanaan yaani shawwaduu barbaada qabuu barbaada waan akkasii yaamsanis dhuga ilma namaatii ni yaadna waan akkasii sanaanuu ni yaada garuu ammaan tana wallaahi dhugan isin jedhami amma warra akkas godhaa ture sanuu dhiifama gaafadhuun ta'a malee waan akkasii irratti yaadu waan dalagamuu qabus kana booda waan gaggaarii waan oromoo fayyaddu waan ilma namaa fayyaddu waan waliigalatti ilma namaa hundaa'uu fayyaddu malee waan ilma namaa miidharratti amma booda harka keessaa fudhannee jirra harka keenya ganaa rabbitti nu deebisinu nuti hin deebinuuti maaliif jedha waan takka haajattu malee ka godhu rabbiidha waan ta'eef jecha inshaallah biisinii rabbiitiin ittiin deebinu amma booda immoo warra siiriin itti hidhamtee hunduma namaatu jechuudha akkeessa amma gizee keessa yeroo kamtu itti hidhamtee mammaraatanii jiranis inshaallah waan dandeenyu maddii deemee siirii sanis irraanii hiina fedhu nutis itti goonus namni biraa itti goonus inshaallah irraanii hiina kana booda karaa siiriitiinis yoo ta'e hiikuu yoo taate malee hidhuu itti hin deebifnu nuti ilmaan namaatii miti kana booda itti deebine kana quraananii isinii kadhadhaa quraananii isinii kakadhaa kana booda siirii hiikullee yoo taate karaa quraanatiin karaa akka rabbii jedhaniin hiina malee karaa sheexaanatiin hin jechuudha waan akkanaa kana osoo dalaguu jirtu yoo dhiifte hedduu takka sirra bobba'anii sheexaanii fi jinnooti fi guutumtuu rohaanii wanni hundintuu sirra bobba'anii manaaman dhufanii si ajjeesanii biyya kee maal goonaa hedduu akkasii sodaachisuu jira manaama akkasiisanuu anuu sammuu jedhamu kan argeetiin jira sanis garuu biizinii rabbiitiin waan nu godhan qabanii yoo garuu rabbi qabna inshaallah waan akka hin ta'an manaama sanii gizmee gabaadha geerrii bira keetiin gizmee qaawus billan sheetaa rajin san booda riba dhibee jechuun riba keessaa si baay'isuu jedhamu warra amma fakkeenyaaf nama siirii dalagaa ta'u bakka hundattuu osoo dalaguu dhiisee irraas deebi'ee waan kana yoo gaafattan isinii himuu danda'a waan aan tajaajilu jiru miti tokko farratti wanni isaan siin jedhan dhufanii jechuun si seeratan akka nama seeratu karaa keenya kana deebii siin jedhan yaafi manaaman sitti dhufuu irra guddaa manaaman sitti dhufanii garuu immoo manaamni akkuma zaayiraati dhiisinurraa manaamni sheexaanuma garuu hedduu akkasii sirriifachiisanii sodaachisanii ablee si qabu yoo ta'e ammaan karaa kanatti hin deemne
jireenya kee hin jiraattu lubbus keessaas baafnaa maal jaanii ibidda faa fidanii si dura qabanii yoo karaa kana deemuu ditte osoo lubbuun jirtu takkas khayri faa yaanii hedduu akka lubbuu si duraa jira isaan immoo manaamaa mana humaa miti nagaa rabbii qabnaati namni humna rabbii qabu namni rabbii qabu waan sodaatu takka hin qabniti kana humaan godha jechuu barbaade jechuun numan isinii hime malee akkuma yaadatti isinii hime malee osoo guyyaa waan kana jechuu irraa deemuudhaaf khayri isin soonyetti guyyaan lama sadii akkana na hafte osoo ol bee viidiyoo san waraabee dhiifamni isinii wajjin ati abdii jechuudha guyyaa lama kana hafte Kiyyaan guddaan ni ture guddaa gonsi ni jiru kiyyaa duraan jechuudha duraan maddi ture anis umriitii waggaa meeqa waggaa 12 hangas takka ni jira inni khayni jiraatu gaara keessaa kophaa isaa jiraata wallahi mana bakki inni jiru sun waggaa reete waan hedduu takka jechuun waan himuufillee hin bareenye waan gartee wallahi musiibaa guddoo takka ni maal jeesini cirratti gureete quraana cicciranii facaasanii fa akkasitti jiraan akka nama waa facaasanii fi jidduu faa taa'ee quraana farra deemu disa waa hedduu soo wallahi waan akkasii santu jira sawwaa hundaafuu amma haasa'ullee hin barbaadu sanii gaafa umriin tiyya 12 akkasii isa maddii dhaqee waggaa takka mukkanii isa maddii taa'ee inni sun sanii booda khalaas jiru jira manaa manna dhufee biyya tokko maallaan jee hojii kan osoo daleenyu dhageenyi duure hojii dayyoo xiqqaatee waggaa 4 daleenyi jira akkasuma fakkaatu waggaa 4 baatii waggaa 4 ji'a 2-3 akkasuma fakkaatu manaa mani san argee jechuudha isaa maal ta'uun arganii beektanii qarree takkaa jira qarreen sun kattee kufa si dabartu guutuun ishii ibidde jechuudha an qarree san gubbarran bahu jira manaama kan gaarabbiin anuma qajeelchuuf fidee natti agarsiise achi gaafa jiru sun maal nan jaa ilma khiyyaa jee nayama inni sun ilma khiyya jee nayama maqaa isaa maan tana isin immoo mul'een barbaadu yaa ilma khiyya nan jee yaa sheekha maal keessaa gootanii maaluma ibidda kan keessaa gootaa jennaan yaa ilma khiyya nan jee hojiin dalagaa ture santu akkeessa naqee akkanaan gubadhu hanga irratti na gure eegan isin maddii deemee irraa amata afuran kan guutuu akkatti nakkeessa gubamu jira hojiin an addunyaarra dalagaa ture sanii yaa ilma khiyya yoo sanit jiraatte dhiisii anuu faayidaan an qabdochi dunyaarra faayidaan akka qabaate arrammoo akhiratti akkatti gubatu jira dhiisii naan jee samboda baarageetiin lafaa kee sambodan bas waa'uma kanaa hin jibbeetiin khalaas dhiisee kuma abdii maddis dhaquu fi waa hundi dhiisee kuma taa'u jira guyyaa sadii samboda guyyaa sadii afur akkas geenye jira viidiyoo soraabuu dhiisee bas akkuma akhtattee bas ifumaa wallaalee kuma numan ta'a bas osuma iyyuu guyyaa 2 fi 3 eegateenye xiqqoo wayyaa jechuudha baree maaliif jennaan hayi an duraan namni waan akkana jechuun akhira si yookiin uumama gaarii yeetii yaadaa ture kana garuu shayxaan akkasuma fakkeessee ol dhiifamee isin gaafadhee jechuudha kan jechuun shakkina jechuudha gaarii sitti yaadee akkas bas murtii akka rageenye ol baanee alhamdulillah garuu ifdakka buufanii alhamdulillah hawaan sanirra osoo hin jirin lubbuun keenya hin dabrin qalbuun keenya hin dabrin alhamdulillah rabbi haa galanni haa ga'uufi asumaan immoo nam tokko waan haasanii tokko ni jira jechuudha haasanii akkana haasanii dura namni dura kan itti balleessan akka suuraatti kan san osoo dhiifaman gaafanii Oromoo hawaasa guutuu dhiifama jettanii warri yaadanis jettanii hangaroo akka mataa fi akka itti amanu inni nam tokko waan ta'eef nam tokko nama dhuunfatti waan ta'eef bara akka fadillee isintu caalaa inni nam tokko fakkeenya taasisanii kaasuu raajuudhaan
أمس لا حمام كفي والتبر بني والبلسين قلبو والباستي راجلام يعني إن راجل إني لم تكو تيسا كلام تكو سلبا خرف يتنمي على ستا إسنجو درون حواس ودوها حواس أروموتي لنا إسني حواس ودوها سم أراك دي سم بودا خنام تكو دوم تدبر مالي nama dhuunfaa gaafata nama dhuunfaa gaafadde hawaasa akkasiin gabu maaliif jenna isin turra naa caalaa hawaasa kanaan irra caalaa nama dhuunfaa dhiisee waanuma fedhee osoo ta'e namni isin naa ga'u jiru maaliif jenna Oromoo jechuun biyya keenya irraa dhalannee amma warri as teessanii koomantii jalatti waan barreessitan hedduun geessan jecha hayyuu jecha nama guddaa irra hedduun keessaan isin irra beekumsa qabaadhee osoo hin taane wallahi dhugan baana an isin gadi beekumsa subaata hanga keessanii hin qabu guutuun keessan na caalta maaliif jenna isin qaaliidha maal jiyaasin isin keessa nama meeqa jira doktora meeqa jira profeesar meeqa jira nama barnootan digirii fudhate meeqa jira haimeen fitu guutuun keessanitti namoo akkasitti خدمتي التدابير قبوس كسمة جد كنتو سنيفن حواسه بتوع خندوا دي فما قاعد تدين سامبودا نمط مفتدبر أجيتي أكست مستيسة تاول جرام نمط مفاسنيس دي فما هين قاعد بتشوف اليوم درامود اسمه رادي فما فردي خير إنسان يتأجي درب يجبر أكس ورموتيا ولا حد يبركن سنجاب ده عند فيديو براتي ولكن نجيب خليه بكم جستني اسم هالو اسم